السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمرة كفولة جرى جرتو متكرتين نجيني كيسن بدأ جرتني أردتان ميتشوتو هذا مجال متكرتي سنجنا نكيس سنبك جرتني تيسن نجيني كوبك جرتني اسم برهادو متكالي تاجين نجي تجد والله فيديو تقط مرجع إن راه الجنة جلوم بيستاء لكن الرجلين الجنة فيه لا caaltu tama jette namittiin summii nyaachifte jechuudha jaartiin ajjiidha. Summii nyaachiftee caaltuun amma du'aaf jireenya jidduu jirti jechuudha. Garaa muree na yaasee yaani waan du'aa fi jireenya jidduu isii geessuun godha jechaa turte jechuudha. Waan sun jedhaa akkuma isiin jettee jechuudha. Seenuu viidiyoo irraa waraabdee yaani nyaata summii gootee fi kennitee jechuudha. Gizee summiitti gootu qofan dhossite malee maqaa dha'uu batte malee waan isii godhu maqaa hin dhayu yaa'anii waan maqaa dha'insaan namatti toluu miti immoo isii dhagalaasee jira jettee viidiyoos hojjettee gadhiiste jechuudha. Gizee nyaata isii kennitus viidiyoo keetteetiin nyaachiste jechuudha. Akkasittiin nyaata hajjitu fidee alaana ubitee irraa nyaanneetis kan bifne siif dhiibne jettee nyaachiste viidiyoo san namni argitanii tayyoo jiraatan jechuudha. Waan ajaa'ibaati kun ani na irraa jiru jechuudha. Maaliif waanuma eeggamaa ture waanuma an akka gama kiyyaatitti waanuma takka isiin ni gooti jedhee eegaa ture jechuudha. Waan isiinis harkaa fuutee nyaattee hanga fedhe afaan fedhe dubbatte waan isiin hajjii goote gaafa duraa sani yaani hajjii akkasii sossobdeetiin asirra obaaftee jechuudha akka inni ishee waa godhee hin dandeenye goote ammas ka hanga sunda siriin isii sun hin hojjennee natti fakkaatte laaftuu taatee taree innummaan beekkatee qoricha fudhatee rabbi haa beeku immoo ammallee akka duraasa itti fiigee sii dha'uu hin danda'u haalatti akka haganaa tokko sirriitti wanna jedhee jira. Amma immoo akka dursanii millee caaltuun akkasitti of galaafatte. Ilmootiyya adoo jettu nabsiyaa ofiiti harkaa fuutee nyaattee namni ani akkanatti nyaachiftee illee waa gootii natti fakkaanne dura. Takka oduu mashiiniin quba hin qabne yookiin bishaan wayii keessa buufteetuma keettee bakka bishaan sanii fudhattee yookiin dhuddii waan akkas shakkee ture yookiin ziirii mawwatara itti gooteetiin isii dhamaafti jechuun ture malee nyaadhu jettee sossobdee akka daa'imaaniitti tana namni hundi hin beekaa bar hin beekata. Fakkeenyaaf ati nama si feene nama si ajjeesa jedhee dhaaddatu waan fedhe yoo si godhee waan fedhe yoo sitti haasawee haasawa gaarii fedhe yoo sitti haasawe akkamittiin amantee irraa fuutee waa nyaatta. Tuni waa gad namaa hin dabartu. Caaltuun hanganuma dayifa. Rabbi irra caaltu rabbi lubbuu isiidhaa haa maaruu jedhaani. Maal jennaani wallaahi hedduu takka na nyaachifte amma tasiitu. Namni hangama tana hanga isii dhaadattuuf tana wanna itti jette jechuudha. Hanga hagana geette irraa fuudhee midhaan isii dhaamanii isii irraa fuudhee nyaatu. Nama gaafa duraa hajjii waan isiin gootee akkasii sossobdee isa obaafte san beeku. Ammoo ufiif deebi'ee yoo nyaate namni hagan irra dayiifa yaa'anii jasbaan ni jira. Lubbuu ufitti taphatte jechuudha. Namitti isii ajjeesaa, isii dhabamsiisaa, isii balleessa jettee isii dhaadattu fuutee nyaata isiin gooteef kaqara isii nyaata gootee isii kennuu miti. Wanti takkan jenne namni akkami yaani ana fiilmii hojjetu jirammoo ana yeroo takka kana dhibaa fiilmii hojjetu jirammoo akkamittiin namni kan nama si ajjeesa si dhabamsiisa siin jedhu dhiisi. Namni aariin takka qiriin takka yoo walitti jiraatte namni takka yoo wanni takka jiraatte jechuudha. Masaanuu si ajjeesa si dhabamsiisa jettu miti.
ni shakka namni kunuu jechuudha. Namuma kaanuu yoo namni walii wannaa jiru waan adda takka fidee har'a haal gaarii yoo sitti dubbate ofirraa shakkita namsan maaliif wanti kun ta'e. Odoo si nyaata qixxeessee dhuga si waliin nyaatee haayi jedhee si waliin nyaatee jedhe dhuga. Allakki duraa nyaadheera nyaata qopheessee kaayee si eegee nyaadhu jechuun sun akkamiin namni shakkinee nyaata. Akkamitti odoo shakkiin fuuteeti hin nyaadhu jedhaa dhadheetiin fuutee nyaatti. Aanadoo ta'e isiinuu hajjii gorsuu turteemi waan isiin si kennitu dhandhamtu malee hin nyaatinii. Isiin yoo dhandhamte malee irraa fuutee nyaatin jechuu turte isiinuu jechuun. Isiin akkamitti nyaata isiin odoo afaan hin qabne nyaatti. Akkamittiin jedhee akkamitti. Sirriidha jettanii yaaddannu. Wallaahi abbaan fedha haa ta'u si ajjeesaa namni naan jennaa obboleetti tiita waliin maaf hin ta'in si ajjeesaa jedhee wadhabba qabaadhaan nama sakkarraa fuudhee waan nyaadhu fuudhee hin nyaadhu waan ija tiyyaaf yoo hojjetame malee ija tiyyaafatti yookiin namni sun yoo na waliin nyaata yookiin ija tiyyaafatti yoo hojjetame naafatti gizee godhamu bira dhaabbadhee arge malee hin nyaadhu jechuudha. Akkamittiin nyaatee amma kunoo hospitaala jirti. Summiidhaa jedhanii hajjiinis viidiyoo takka irraa waraabdee gadhiiftee isiin summiidhaa. Dhugaa isiinuu jette arra isii dhumattee jette. Isiin gangalattee garaa kiyya jettee jettee gubadhe jettee amma ani buuma isiin tun dhalatteen na ajaa'ibe odoo namni kun itti gorsu osoo namni kun itti himu lakki caaltuu mana sanii bahi lakki caaltuu lubbuu ta'e dhabdaa lakki caaltuu akkanaa osoo jedhan akkamumatti lubbuma maaltu fuudhee nyaata isii irraa nyaata. Namitti masa irraa lubbuu maaltu nama nyaata. Hammeenya kee irra diina kan kee irra nama si ajjeesuuf nama ilmoo ta'e ajjeesuuf nama sarraatanyaa si godhatee mana keessa si wanna jedhu. Nama gaafa ati ilmoo garaa qaba jennaan si ajjeesa jedhee sitti dhaadatu. Nama kana irraa akkamitti fuutee nyaattan jedhee biraan. Akkamittiin irraa fuutee nyaata. Ambeelawaa miti maal. Asin gaggabuu yoo jiraadhe irraa fuudhee nyaadhu. Inshaallah. Yoo gaggabuudhaa ka'e. Jalqaba maal tan si tara fayyaa ta'eeti jechuudha. Fayyaa ta'e. Wanni fayyaa ta'e sii baasu hin jiru. Okay? Ilmos ni argatta, qabeenyas ni argatta yoo rabbi fedhe jechuudha. Fayyaa kan ta'e immoo fayyaa waan mallaqaan bitanii argatanii miti akka ilmoo rabbiin jaarsa irraa namaa kennuu miti jechuudha. Fayyaan. Okay? Umriin jiraannaan ilmos ni argatta. Achi ofitti taphachuu wallahi alti namni akka caaltuu waan jira ofitti taphate wallahi namni ishee akkasiin jiru. Ana garuu na biratti namni akkasiidha. Abbata nama argine inumaa yoo hin argine jedhaan lubbuu fi gaaga'ama irra geessitee amma lubbuma siisan eenyutti gaafatama gaafa siin waa taate harkaan of daafte jechuudha. Biraa deemuu diddee biiruma teettee gurbattii tan akka waan